namoonni tokko tokko jireenya isaanii akkamitti akka sirreeffachuu barbaadan cirumaayyuu hin beekan ciraadhumaa jechuudha ruutuuf abrish kun har'ammoo maal akka fidemeettu kan baay'ee tokko surmaa የመጨረሻ ልክስክስነት isa kan beekame dhugaa waaqa sinittima ruutaa fi fiqireen adda adda baasaa eenyu akkamii anaaf iddoo qabu jechuu isaatti intala wayii fidee har'ammoo surmaa kana booda sillachuu laalu jedheen jennan mallagaa tireette dhiirummaan se'iin qaqayyaruun jetteen ruutaan dhuguma jetteen isheen suni maal gochuudha gidaagala naa galtee waadha jettee biriqisti አያስፈልግም ካመጣሽ በኋላ ነገሩን በቃ አንዳንዴ ጨርሱት ካመጣችሁት እውነቴን ነው የሚላችሁ አማሽኒ እሺ ፍቅር ኩን ፍዴህ ዱቢ አስወጥሞን ከዳት ዴብቴ ባየን እሺ ታዘበን ተለሰን ኢላ ለጌታ ኢየሱስ ለሞተ ተኮ ባየ ነመዲንካ isheen kana sinitti meeraa mucaan keessi ishee gaariidha jedhee nama hijoo turte otoo gaarii taate jechuudha. Otoo gaariummaan ishii qabate. Ishii fikir kanaan baay'ee kan hin taasisabe amma fakkeenya amma kanaan adda baafata nama kan maalum biyya fariina akka jettuun barbaade amma ruutaa. Maal biyyeen akka iskashii kana immoo jechuun ni barbaade. Maal iskashii kana maalum masna irratti dabaltee akka jettuun. Inni maal inni qoyam. nama kanati sumatti debel ya ofiifu barbaadeen fidaa tokko kan barbaadu jiraateen kan nama kana yemir ፍዴታና ከቻለ ብዙ ማምጣት ይችላል ካስፈለገ ማለት ነው ካስፈለገ በቃ ሩታ ማል ብዬ ነጋ ዴቢስ ካው ያከየቱ በርባዲያም እንጂ ተነተ እሳከሽተን ዋዋቃ ይችላል እና ጉዳይ ከየተንሽን እሺን ፍቅር ሱሉናን ማዋደን ናገልተ ሱንዱ ማል ኤላቢያ ሲቲ መስጥራ ዱጋድበታ ሜላላ ጆን ላካ ፍቅር ካና ዱጉማ ወሊ ገለኔ ዴቢ አን ይችላል አኒ ሙጫዮን ኩን ነማ ሞሰጠና ገሩ ከኒን እንጀ ከሌ ወጅን ቱርት ኢሴ ከምብራፋና ጅርቲ ሀራ ኢራፋን ሰይጣን ፋና ምት ኢራፋና ጅርቲ ሀሙ ማከነሞ ከራ ከና ቅሌንሲ ሳቀምና አከምት ነመሰ ኢስቲያር አዱፍቴ ነመቸ ከነፋን nama dinka ugasini jana nama dinka namota akka surma ruuta andandi sirriidhaan jaa namni tokko gidduu namaa galtee nama diige yookiin baga diigame jechuun qabdu akka nama akka waaqayyooti garuu akka nama akka foonitti yamirroto surmaasin hafee fi dasneedhaan namni gaariin tokko rarra'ee hafuurra asitti gaappi jedhee too dhaabatee fi mucaaruuta sana nama arsiifadha sila dubara taatee fi miti maaliif seetanii namna kana borus waan margetti rarra'aa baa jechuudha. Waan margetti rarra'aa akkuma ishii qannaasisuuf isaa ta'u ishii aarsuuf isaa ta'u digdamatti morma maraatu borus akkasumatti hafuura rarra'aa akkuma saree kun mana sana soo seente asii jigsee balleessa hin jettu mana sana seente chibaanan balbala mana sana saaqaa argatte inuma seente jechuudha. Namni akkanaas buchillaadha dhiirra akkana sareedha. Dammo waan tokko jaalala seenunis yeroo numa sitti fudhata keessaa ba'uunis yeroo sitti fudhata surmaayyuu jechuudha. Qoy nama tokko har'a nama wajjin jiraattu nama kooti jette tokko har'a wallolte qinaatii sanaa tamma nama 20 feetaare dubartii 20 faana fokkortaare am namni sun nama anaa fi namni kun jettee sitti dhufte waan qannaasitu waan qabu waan birbirsiiftu waan qabu amma keetti sitti fakkaate malee waan tokko waan taatti birbirsiiftu mtuun jiru ishiin qannaasisa ishiin aarsa ishiin guba amma waanti jirtu namni sun sila ofitti si kennee faara namni haaru tokko jedhee amma ruuta yeroo akkasitti dallante yeroo akkasitti nama loltu sana maaf ta'e jireenya koo jedhee jammareessa jedhu faarti malee otoo dhimma irraan qabaanne akka buchillaatti ilaalte biraa deemti maal ibsa kun amma fixatte dubbii laala dhugaatti waan jaalatteef dhugaatti xaragdee of keessaa baaste argitan dhugaan isiniin jedha amma darra biyyu maalaa ta'ure jetteen baqa fit baaste of keessaa baqa jechuun baafti waan ta'een of murteessite ishiin likiskisiin garuu kalee dhiira biraa fira jirti eenga dammoo ammun kan ammoo har'a ganama dhiira biraa fira jirti amma mootaalta isa kanarra buute
nama dinqa namoonni tokko faana kan na dinqu gurbichi kuni maal adda baasu barbaaditi kan geemee shururuu taphatu tokko isa mataa isaatiin sila ilaatoo intali kun waa gootee danqanaas ta'ee godha haarsuuf godha isa kan waan badaa hojjetee waan badaadhaan dubbiidhumaa kan fide isa mitire lammaffaa kan na tazzabsise intala ishee lamatti rarraatee dhufte amma lammaffaa isatti rarra'uu dhufte inni duraa garaa sin kutuu nannaatash kaleeme sin jaaladha nama sin jedhe si ganeedha hindeetta mallisesh erga heerumee nama fuudhee nama biraa faana jiraachuu jammane ati erga heerumtee nama biraa faana jaalallee isaa ta'u qabattee jiraachaa jiraatte akkamitti deemtee lammaffaa ilaatoo hin jaalatin otoo akkasumatti ture sitti fakkaata of haaromsee laayyette otoo nama biraa faana jiru ati sotuu nama faana har'a daqiiqaa kanatti nama faana jirtu isa dhiiftee dhuftaa dubartummaa miti kun siroo sarummaa buchillinnati yemmir si galee kaleessa yoo dhugaadhaan gargar baate dhiiftee deemte si dhiifnaan dhiiftee yookiin sirriifnaan iddoo ta'e dhiiftee miti itti miidhamte kalee akkasitti kalee baay'ee miidhame miine hin dubbanne miidiyaa irratti balee jettee naasoftu nan dhagaa durasaa har'a maaltu itti si deebise namni si cabse tokko lafee san amma iddoon isaa namni ogeessi mismaaranis waan ta'enis si haa fayyisu iddoon isaa hin dhokataa munuu lamunuu laatti taada akkamitti madaa sana laalaa deebistee nama sana laalta lammaffuu maganaa qilleensa adda gidduu gali deebitee lammaffaa dhaquun kee qinaatumaa ta'u hinaaffadhumaa ta'a nama akkanaa bukkeedhaan si qummuun toon ishii ta'ee jechuudha hordoftoota baay'ee tokko nama garrama namni tokko jechuudha inni immoo jireenya kun sirreessa yookiin gara naaniin ishii aarsee ofitti deebisa roottaa kana jechuun ofirratti taphachaa jira mucaan xaragaa deemti lagarash keessa seeran maaliif seeran deemaa jirti yemmir jiraachuu barbaaddee waan dhufteef jechuudha. Diraamaan hojjetu surumaa xaragaa deemte jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa keessa hunda'u si jammar eerri akkas isiniin jedheera. Kan duraan meesitti mee har'aa yookiin kaleessa miti ingiddan duraan isinitti maa dhufe jechuudha. Bakka እንደዚህ አይነት አሻንጉሊት ነው አንዳንዴ እውነት በቃ har'aan masaatti si waan hin jira dheessitu sorba ilkaaniin keessisa borgonama iddoo biraa jira. Borgonama immoo iddoo biraatis akkasuma faaqee maal godhee qonforee iddoo biraas seena jechuudha. Minim maaliif wanti inni miidhamu hin jiru si miidhee deemamu kanaaf taphata. Amma toggaalee tokkotti galtee kun mucaan kun amma fakkeenya irratti dubartii fiduu jechuun hin aarti dubartiidha waan taate mana koottee uffe waan ta'e irratti innaa dhiirri kun taphatu hin aarti isaayyuu jaan arga. Borummoo innaa daa'ima tokko dhaltee manatti ol deebite ammam gubatti. Kan dhale isaa miti. Kan itti madaa'e kan itti maal ta'u isaa miti. Inni immoo inni deema kiisii harka kaayee kun kaleessatti. Maaltu irraa hir'atame? Sumarraa hir'ata jechuudha. Si galee sumarraa hir'ata deebi'e. Kanaaf dubartiin miidhama yeroo baay'ee. Kanaaf taphatti akka ati miidhamtu akka inni sirraa hir'atu waan beetuuf sirratti taphatti dhiirri akka namarratti taphattu jechuudha. Gin miidhama kee sila kuftee sila eenyu jettee immoo iddoo sana hin sukkummatin yookiin yeroo tokko yeroo kenni yeroo tokko obsa kenni malee mulu washin akka sirratti alabaate yoo na guyyaa tokko cabsi daqiiqaa tokko keessatti cabsisa yeroo fi waggoota sitti fudhate jechuudha. Bakka maaliif yeroo baay'ee yeroo kenni jechuu qooti obsi irra darbi itti booyi itti gadadee amma mucaan kun baay'ee miidhamte. Itti dhugdee qoricha itti aarte itti bubbaate itti nama lolte ittiin qobaashiis taate ittiin waan baay'ee mana ishiitti dhiiste baate jechuudha. Garuu yoo cabsite balleesse guyyaa tokko ittiidha jechuudha ammanu. Bakka yeroo baay'ee kennuun immoo waan sana waan barbaaddeef bakka waan sana waan itti jiraachuu barbaaddeef waan jiraachuu barbaaddeef deddeebitee irratti miidhamti wanti qoricha nama dhufsiisu maaltu jiraatu barbaaduu baatte mucaan kun itoo akka isaa koshkoshee buchillaa taate. Qaata tokkotti rarraa ture morma isaatti gateetti qabdee. Qaata rarraa utti jetti sila. Gin የሆነ ኮንፊደንስ አላት ለመኖር ህልም አላት ለዛው ነው አይ ደቂቃ ደበርሲቴ ሰነ ያደት አይ የተ ዱግደ ቆርቻ ሰነ ማለት ኮሽኮሽ ያከሺቲ ቶታቴ ከነሚቲ ቶታቴ ቃተ ይስቴ ወለዶ ተኮ የሆነ ካን ትራራቱ ጉቴ ምስላ አኩ ማን ያከሰ ቡችላ ካነ በራ ሳዲሞ አንተ ተቀናስ ሱራራው ካነ
Inni raqaata rarraate guyyoota itti fudhatu suruma ishee. Garuu ayi kalee meedha ana kan dhugaa natti fakkaate ayi edaatti jiraachuu jedheeni edaa kana na qoraa edaa kana waan jettu seexanni gaa yeroo sana waan akkas nama godhu nama xurqamaan ta'e qorichaaf waan tokkoof gochuuf namni bakka waan sanatti of amanii waan jiraateef tasa waan itti dhufe tokko of qabu waan dadhabuuf akkas godha malee maaltu qoricha ishii dhugsiisa. Buchillaadha akkuma isaa sila buchillaa taatee sifichi kokkaachuu qabdi ishiinis bakka ammanu dubbiin dhuma. Wanti qoricha ishii dhugsiisu wanti ishee hartu maaltu jira. Otoo irra keessa jiraatte jechuudha. Anyways, miskiina ishiin barangaraachin laa namni namatti murteessu otoo asitti dhaabatee fi ana dasneedha. Mucaa kana otoo itti deebi'uu baatte dhugaa waaqayyo. Eenyu isaas kabeeree isaa caccabsaa isa sana caccabsee fixatee gubbaa sana. Dhugaa namni tokko dhokattee nama miti ishiidhaa fi waan xinnaa nama miti dhokattee keessa nama cabsitu dhugaa waaqa isiniin jedha. Amma inni jedhee tama koshee waan arge walitti guure dhiirri si jammar si aarsudha. Sinan qanaa se'ee minam jedhee waan argiteetti rarraatu ofii buchillaadha. Amma ishii mul'isaa jirti. Waan si qannaasu maal qabdi qoy? Kalee si faana hin jiraadha tokko fidansii godhattee jiraachaa turte waan nama qannaasu maan qabu. Oddoo yaada sana walii galuu dhiisanitti yeroo zim jedhee jiraata. Yaada isaa ibsata. Kanaaf kuni ta'e jedhee ibsata nama faana hiriyaa dhiiraa faana malee waan dubartii jala bucorroqee mucaa kanaa suuqaatu maal qaba too dhiira ta'e. Maal qabu dhugaa waaqaan isiniin jedha. Argitan? Kanaaf namoonni tokko yeroo tokko jireenya keessan daandii walakkaatti nambisu banagaraachillee waaqayyoon namaa eegu waan akkasiitiin jiru warreen daandii walakkaatti nama kutan. Mul'ata namaa mul'iitti kun muka muruu naan dhedhuma nuti tilmaamnetti kun namiti amma muka wayii zaafisaa ta'u waan feeri bakka qabne isa kaan hundeetti buqqifna isa kaan mul'iitti kunnaa isa kaan immoo sammuu ishii qaxaa goona. Namoonni tokko akkas jireenya namaa keessa seenanii qax nama godhu dhugaa dhaabitti qaxsi godhu waaqa yeroo tokko dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Naa baay'ee tokko dhugaa baay'ee mararsiifadhee mucaa sana garuu akkumatti inni jabina fikir inni ililtu. Lolla ami maal saalli ilti amantalli kalee gurbaa sana faana too jirtu dhiiftee har'ammoo too dhiira biraa jirtu dhuftee sakaatti rarraatu. Maal saalli iltiidha. Ani warri koomenti ashaanguliiti ammoo maanfasiidha moo nama moo jedhee yaadamennaa tokko. Maalitti li'iltii si taate biyya nakaa? Maashiitu li'iltiidha. Intalli kalee gurbaan kana dhiifte. Gurbaa kana dhiiftee wal dhiisanii waggaan darbe sila inni kan biraa jaalatte. Isheen dhiira biraa jaalatte. Har'a daqiiqatti torbeen fudhan ji'an fudhan guyyaa lama mucaan sun mana sanaa baate fidee shiifaan rarra'ee viidiyoo hojjechuu jammara. Har'a surmaa dhugummaan isaanii gadi ba'e. Maashiirri li'iltiidha. Isheen mee dubartiidha. Kunuunsa dhiiraatiin irraa ilaallee fakkaata jedhaniin ishee nama meeqatti rarraatu saree jedhamti. Dubartiin immoo namatti rarraatu maasaan li'iltiidha. Gurbaa wajjin jirtu sekondi waamicha buttaa jiraa sana mee hiriyaa koo jettee kan wajjin deemtu sana faana dhaqani. Kan viidiyoo guyyaa wajjin hojjetan hiriyaa koo jedhanii waadaa wajjin galanii mana meeqatti waadaa walii galanii fi lafiitti viidiyoo waraabanii walii galanii guyyaa tokkotti isa dhiiftee mee dhuftee isa kana faana viidiyoo hojjechuu jammarte. Namicha waggaa darbe immoo dhiiftee dhufte. Minoo anaahuun liilti. Ani mee warri koomenti sa'uun innaanna'ee harkaa bilooniin hin jedha dhugaa waaqa laqaq jedhee nyaa bilooniin isun koomantii kennu. Fiqiriyanii liilti kan jedhu guutaa jira. An koomantii ilaaluun meesinannaa tokko viidiyoo warra akkana. Li'ilti yaachi ruutaana Ziyaabeeriin bakka dhugaarra dhaabattee dhugaarra hin jiraattee turte dhugaan jala fashalaamna dhugaarra bakka jette wanti bira maali? Kan itti rarraateen qabdu ishiin kan agarsiifte inan qannaasisaa jettee murtoon jiru. Maa gootes kan jettee dhattee namicha hin qabne waan sun metteechi teessee. Hin aarteen dhiphatte maaliif jireenya jettee waan seenteef itti aarteen dhiphatte kanu. Ara bismaa
jedhame nagaa tola yaada gaafii qabdannaa barreessa.